qonna magaala shaggarii yeroo ilaallu kanaan dura akkuma beekamu qonna magaalaa irratti xiyyeeffatamee hin turre. Qonna magaalaa jechuun waabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu jechuudha. Namni keenya kanaan dura qonni galii guddaa akka inni hin argamsiisnetti ilaalamaa ture. Aadaan hojii amma jijjiirameetira kan inni jiru jechuudha. Yeroo ilaallu qonna ganna faana wal qabatee teknooloojiiwwan qonnaadhaaf barbaachisan yeroo ammaa lafa hektaara 95 fi 500 keessadha naannoo hektaara 89 fi 120 kan ta'u qophaa'eetidha kan inni jiru. Isa kanaadhaafis immoo xaa'oon kumtaalli hanga yoonaa dhiyaachuu qabu keessadha dhibbeentaa 81 kan ta'u dhiyaateetidha kan inni jiru jechuudha. Dhibbeentaa 81 dhiyeessinee sana keessadha 61 kan ta'u qonnaan bulaa keenya bira qaqqabeetidha kan jiru. Amma roobni jalqabbiirra jira waan ta'eedhaaf rooba jalqabbiirra dhufe kanaadhaan qonnaan bulaan keenya naannoo baddaatitti garbuu facaasuu eegaleetidha kan inni jiru. Boqqolloon bakkee itti faca'ee ni jira. Misingaan faca'eetidha kan inni jiru. Kanaadhaaf immoo teknooloojii sanyii filatamaa fayyadamuu faana wal qabateetoo qonnaan bulaan keenya bal'inaadhaan qophii lafaa meekanaayiz gochuu faana wal qabate bal'inaa hojjetamaa jira jechuudha. Lafa qopheessuu qabnu keessadha dhibbeentaa 80 kan ta'u tiraakteriidhaan meekanaayiz gochuu faana wal qabate hojii bal'aan hojjetamee jira. Kanaan dura tiraakterii 7dha kan ture akka magaala shaggariititti yeroo hundeeffamu yeroo ammaa 67 qaqqabneetira jira jechuudha. Inni kun immoo oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti galmi keenyas oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaan waabii nyaataa mirkaneessuudha waan ta'eedhaaf sanarratti hojii bal'aan hojjetamaa kan jiruudha fi oomishaaf oomishtummaa dachaadhaan dabalu kompoostii qopheessuu faanas wal qabate kompoostiin meetira kubii 316 ol kan ta'u qophaa'eetoo maasitti ba'eetira kan inni jiru. Barmii kompoostii qopheessus bal'inaadhaan kumtaala 13,995 qophaa'ee maasitti ba'ee kan jiruudha fi gabbina biyyoo bal'inaadhaan gabbina biyyoo hin eegne ta'e taanaan oomisha dabaluun hin danda'amu. Qonnaan bulaan keenya oomisha qofaa irraa fudhachuu odoo hin ta'in gabbina biyyoorree akkamitti kunuunsinee oomishaaf oomishtummaa keenya daballaa kan jedhu leenjii kennameedhaan hojii bal'aan hojjetame oomisha miliyoona 4.5 argachuudhaaf hojjechaa kan jirudha jechuudha. Qonna ganna faana wal qabate akka magaala shaggariititti karaa adda ta'eedhaan tarsiimoon qonna magaalaa hin turre. Tiraansfoormeeshinii qonnaa waliidhaan ta'uudhaan qonna federaalaa faana instituutii qorannoo qonnaa oromiyaa faana ta'uudhaan biiroo qonna oromiyaa faana ta'uudhaan istirateejii qonna magaalaa qopheessine jechuudha. Tarsiimoo qonna magaalaa qopheessine hojiiwwan magaala keessatti hojjetaman maalidha? Inisheetivii misooma beelladaa faana lukkuu faana wal qabateetoo qurxummii faana wal qabateetoo aquaculture kan jedhamu qurxummiidhaa fi lukkuu walitti hidhuudhaan hojiiwwan qonna ammayyaa qonna dalga qofaa qotuu odoo hin ta'in asii ol qotuu vertical farming kan jedhamu bal'inaadhaan naannoo moodaalitiiwwan qonnaa 11 adda baasuudhaan sanarratti karaa adda ta'eedhaan hojjechuudhaan sadarkaa maatiitii jalqabee hanga kilaasteraatitti hojii bal'aan hojjetamaatidha kan inni jiru. Istirateejii moodaalitiiwwan qonnaa kana lafa qabsiisuu faana wal qabateetoo qonnaan bulaa keenya jalqaba leenjii kennine jechuudha. Hubannoo kana akka inni argachuu danda'u leenjii kenname moodaalitiiwwan qonnaa magaalaa adda ba'an sana 11 sana immoo akka isaan milkeessaniidhaaf karaa adda ta'eedhaan akka magaala shaggariititti hoogganaa jiraachuudhaan fi bu'aan isaa immoo bal'inaadhaan qonnaan bulaa biratti dhufaa jiraachuun isaa jiraataa magaalaa biratti dhufaa jiraachuun isaa dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an biratti jijjiiramni bal'aan dhufeetidha kan inni jiru jechuudha. Teknooloojii qonnaa kana ofitti fudhachuudhaan moodaalitii qonnaa kana lafa qabsiisuudhaan galiin maatii akka inni dabalu galiin dargaggeessaa akka inni dabalu kaleessa mana mootummaatittan qacaramaa NGO'ttan qacaramaa kan jiru amma ofii isaaniitiidha qonna irratti aadaan qonnaa akka inni jijjiiramu gahee addaa moodaalitiin nuti diizaayin goonedhaa fi istirateejiin akka magaala shaggariititti baasne qonna magaala shaggar adda godhaa jechuudha. Kanneen kan birootirraa inni kun immoo dinagdee gooroo keenya biliyoona 100 ol 111 ol
qaqqabsiisuu dandeenyeetidha kan nuti jirru jechuudha. Dinagdee gooroo keenya biliyoona amma kana 111 qaqqabsiisuu jechuun hojii guddaadha. Istiraatiijiidhaan hoogganamuu sanaadhaan masakamnee hojjechuun hawaasa keenya immoo hojii kanarratti akka inni bobba'u aadaa akka godhatu gochuun jijjiirama guddaa fideetidha kan inni jiru. Teknoolojii akka addunyaatti jiru fayyadamaatidha kan jiru jechuudha qonnaan bulaan keenya. Kaleessa horii aannanii harkaadhaan elmaatoo ture amma immoo maashiniidhaan elmaatoo jira jechuudha. Gabaa keessatti dorgomaa akka inni ta'u oomishuu qofaa odoo hin ta'in immoo indaastirii godoo faana walitti hidhameetidha kan inni jiru. Inni oomishaa qamadii yeroo oomishe waarshaa qamadii jira. Waarshaa qamadiitidha daakuu bu'ee sana immoo daabboo fi dhafasumatti qopheessitu hawaasadhaaf rabsaatoo jira. Soona dabaluu faana wal qabatee cancalli soona oomishuurra jalqabeetoo hanga soona dabalaniitoo gabaadhaaf dhiyeessuu gatii madaalawaa argachuu faana wal qabatee kan adda isa godhuudha fi hojii bal'aan hojjetame kun teknoolojii akka addunyaatti jiru qonnaan bultoonni keenya ofitti fudhataniitoo hedduun fakkeenya kanneen kan birootiidhaaf ta'uudhaan jijjiirama bal'aan dhufaa kan jiruudha fi achi jalqabeetoo hanga magaalaa Finfinneetitti magaalaa keessa cabsanii galuudhaan qonnaan bulaan keenya boolee as naannoo boolee kanatti naannoo 22tti ofii isaatiidhaaf suuqii fudhachuudhaan oomisha isaa hawaasadhaaf gatii madaalawaadhaan magaalaa Finfinnee keessas galeetoo waliidhaan taaneetidha hojjechaa kan jiru. Hojii bal'aan hojjetamaa akka inni jiru inni kun immoo tarsiimoo sanarraadha kan ka'uudha fi moodaalitii sanaa irratti leenjii kennine hubannoon kenname sun jijjiirama guddaa fiduusaa kan agarsiisudha jechuudha.